raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Yooyaa akka moltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sadaasa 18 bara 2014 raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya sanbata galgalaa isin dhageechifna. Oduu waliin Angurmeechaa Gammachuuti. Abbootiin amantaa fi abbootiin gadaa Abiy Ahmed waliin ni duulla jechuun uummata dheekkamsiise. Qaamolee seeraan ala mootummaa ce'umsaa dhaabuuf socho'aa jiran irratti tarkaanfiin akka fudhatamuuf ajajamuun dhagahame. Abiy Ahmed adda waraanaa Affaaritti argamuusaa shakkisiise. Kanneen jedhan ijoowwan oduu keenyaa irraati. Amma oduu tokko tokkoon isinitti hima. Gochaan abbootiin amantaa fi abbootiin gadaa Abiy Ahmed waliin ni duulla jechuun lammiilee biyyattii waraanaaf kakaasaa jiran gocha seeraa fi duudhaa amantii fi sirna gadaarraa maqee akka ta'e eeruun uummanni dheekkamuun dhagahame. Jalqaba torban kanaa keessa Abiy Ahmed birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuuf gara adda waraanaatti duulee wareegama barbaachisu kaffaluun seenaan galmeessa jechuusaatiin wal qabate artistoonni tokko fi atileetonni muraasni erga Abiy Ahmed gara adda waraanaatti duulee nuti magaalaa keessaa maal goona jechuun miidiyaa mootummaa irratti ba'uun olola kakaasii lolaa oofaa turaniiru. Bu'uuruma kanaan abbootiin amantiis faana Abiy Ahmed hordofuun gara adda waraanaatti ni duulla jechuun uummanni biyyattii waraanaaf akka ka'u gochuun karaa miidiyaalee mootummaa lola labsuu irratti kan fuulleffatan yoo ta'u, adeemsa abbootii amantaa kanatti kan gaddan namoonni garaagaraa abbootiin amantaa nagaa fi tasgabbii uumuuf waaqa kadhachuun qaamota wal waraanaa jiran walitti araarsuu osoo qabanii garee tokko gargaaruun garee biraa irratti lola labsuun duudhaa fi seera amantaa keessaa kan bahee fi amanamummaa walqixxummaa fi aantummaa abbootiin amantaa uummata hundaaf qaban hir'iseera jechuun komachuu irratti akka argaman gabaasaalee miidiyaalee muummee fi hawaasummaa irraa hubachuun danda'ameera. Abbootiin gadaa godina Jimmaa Abiy Ahmed waliin ni duulla jedhaniiru jechuun miidiyaaleen mootummaa wal harkaa fuudhanii hafarsaa kan jiran yoo ta'u, uummannis balaaleffannaasaa karaa miidiyaalee hawaasaatiin ibsuu irratti argama. Sirni gadaa sirna uummata Oromooti malee kan murna siyaasaa garee bilxiginnaa miti jechuun rogeeyyiin hedduun gochaa abbootiin gadaa raawwachaa jiran kallattii hundaan balaaleffachuu irratti argamu. Itti dabaluunis gareen maqaa amantaa fi abbootii gadaatiin ijaaramee biyyattii keessatti nagaaf tasgabbiin akka argamuuf qooda isarraa barbaachisuun faallatti gama mootummaa aangoo harkaa qabu goruun waraana labsu uummata akka bakka hin buunee fi garee seera amantii fi gadaa cabse akka ta'e rogeeyyiin garaagaraa karaa fuula miidiyaa hawaasummaa qoodaa turaniiru. Wabii Waaqotu gabaase. Hayyama seeraa malee qaamolee mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa keessatti dhaabuuf socho'aa jiran irratti qaamoleen mootummaa hidhatan tarkaanfii akka fudhatan ajajuu qajeelchi labsii yeroo muddamaa ibse. Sochii waraanni taasisu kamirrattuu hayyamaa fi ajaja malee miidiyaaleef ibsa akka hin kennine akeekkachiisus insaayidariin Itoophiyaa gabaaseera. Dhaabbileen Oromoo jajjaboon lameen addi bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalawaa Oromoo irra deddeebiin furmaata biyyattii tasgabbeessuu fi nageenya waaraa buusuu irratti mootummaa ce'umsaa dhaabuun fala akka ta'e ibsa kennaa turuu hordofuun qajeelchi labsii yeroo muddamaa ibsa kamisa galgala baaseen qaamni kamiyyuu hayyama heera mootummaa malee mootummaa ce'umsaa hundeessuuf osoo socho'uu argamnaan tarkaanfiin kan irratti fudhatamu ta'uu beeksiseera. Ibsi qajeelchi labsii yeroo muddamaa baase kun itti dabaluun bilisummaa yaada ofii ibsachuu sababa godhatanii miidiyaalee sochiiwwanii fi odeeffannoowwan faallaa birmadummaa biyyaa tamsaasan irrattis tarkaanfii barbaachisaa fudhachuuf aangoo akka qabu eeruun miidiyaaleen dhimmoota okkora kaasan tamsaasurraa akka of qusatan akeekkachiiseera. Qaamolee mootummaa hidhannoon ayyamameefin alatti namni kamuu uffata raayyaa ittisa biyyaa, poolisii, humna addaa fi qaamolee hidhattoota biroo uffachuun dhorkaa ta'uu eeruun qaamni hidhattoota mootummaa kamiyyuu waraqaa eenyummaa hin haaromsamne qabatee uffata qaama nageenyaa uffachuun dhorkaa akka ta'e labsii yeroo muddamaa addeesseera. Liiban Jaarsotu qindeesse. Godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyitti namoonni nagaan lama waraana mootummaatiin ajjeefamuun dhagahame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyitti namoonni nagaa lama humnoota mootummaa bilxiginnaatiin ajjeefamuu jiraattonni himan. Jiraata naannichaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti waraanni mootummaa sadaasa 17 bara 2014 naannoo sa'aatii 4tti
Namoota lama ganda qonnaan bulaa haroo goobee kuraa jedhamutti osoo midhaan haamaa jiranuu badii tokko malee rasaasan ajjeesaniiru. Aanaa midhaanii ganda haroo goobee kuraa irrattidha ta'in kun kan ta'e. Akkasumas illee humni mootummaa guyyaa keessaa har'a sa'aatii 4 irratti dhufee uummata nagaa uummata budu ganda haroo goobee kuraa irratti nama abbaa manaatti geetoo bosee kan jedhamu akkasumas immoo qeerroo dachaasaa maksin kan jedhamu ajjeesanii. Akkasumas immoo qabeenya uummataa irratti miidhaa mana hin jedhamne mana cabsuudhaan qodaa mana hin jedhamne caccabsanii baay'ee uummatallee akkana tuttumatanii waa baay'eedhaan uummata miidhaa jiru. Qabeenya uummataas illee miidhaa jiru baay'ee dararri mana hin jedhamnetu nurra jira. Humni mootummaa kun waan nageenya eegsisu fakkaatee sobee baay'ee qabeenya uummataa saamaa jira. Uummatallee caccabsaa jira. Waraanni mootummaa aanichatti bobbaafame miidhaa hammaataa uummata irraan gahaa akka jiru kan ibsan namni kun albee waraanaa yookiin jedhaan namoota nagaa waraanuun dararaa hamaa irraan gahaa akka jiranii fi uummanni yaaddoo hamaa keessa jiraachuu himan. Saanjaa fa'iin tumachuurraan akka nama baay'eetu galmalee ammana kan hin jedhamne dararrii guddaatu jira. Baay'ee miidhamaa jira uummanni keenya. Dubartoota hin saalfatanii durballee hin saalfatanii qote bulaa keenya hin saalfatanii akkattiin galmalee dararrii ammana hin jedhamne nurra gahaa jira. Garatti hojjennu hin dhabne garatti jiraannu tokko maa argachuu hin dandeenye. Aanaan keenya tokkitti isaayyuu maa garatti imallu dhabaa jira. Rakkoon waraanni mootummaa uummata aanichaa irratti uumaa jiru yeroo irraa gara yerootti hammaachaa dhufuu ibsuun wayita yaada isaanii raadiyoonii dirree shaggariif kennanitti illee dhokatanii akka jiran eeranii roorroon hawaasa irra ga'aa jiru daangaa kan darbe ta'uu dubbatan. Ammallee kan dhaabate otoo hin taane wanti kun ammayyuu itti fufee kan jirudha. Uummata keessa deemanii uummata nagaa daa'imni wareeraa jira, uummanni wareeraa jira, kun uummanni dhukaasa banaa jiru. Uummata nagaa irratti lafuma ga'anii kun akkattiin dabaddabaa jiru, kunoo akkattiin dhukaasa bananii jiru. Ammallee kunoo dhukaa jiru, kunoo ammaa kana. Ani boolla keessa taa'een daawwataa jira, ani mataan koo. Aanaadhuma kana keessatti barattoota qormaata kutaa 12ffaa xumuran kanneen lakkoofsan 100 ol ta'an waraanni mootummaa gidduu kana ukkaamsuu gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Wabii waaqotu gabaase. Abiy Ahimad wiixata darbee walgahii miseensonni koree hojii raawwachiiftuu bilxiginnaa taasisan irratti eega argame booda gara adda waraanaa deemuun raayyaa ittisa biyyaa akka hoogganu karaa toora miidiyaa hawaasummaa isaatiin kan ibse yoo ta'u guyyaa kaleessaa adda waraanaa Affaaritti humnoota Tigraay bakkeewwan armaan dura qabatanii turan gadhiisisuu irratti akka argamu karaa miidiyaalee mootummaatiin himullee bakki suursagalee sun itti waraabame wanti adda baafame hin jiru jechuun Reuters gabaaseera. Opereetarri raadiyoo qunnamtii waraana Itoophiyaa duraanii Abiy Ahimad afgaaffii OBN waliin adda waraana irraa taasiseen hanga diina keenya awwaallee birmadummaa Itoophiyaa mirkaneessunutti duubatti hin deebinu jechuun dubbatullee humnoonni Tigraay magaalaa Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 220 irratti bakkeewwan adda addaa to'achaa akka jiranii fi daandilee jajjaboo biyyattii galaana wal qunnamsiisan qabachuun cichanii lolaa jiraachuu ajaansi Firaansi Pirees gabaaseera. Biyyattii diigumsa irraa oolchuu fi tasgabbeessuuf qawwee otoo hin taane mariin akka malchiisu wayitaa hawaasni idil addunyaa irra deddeebiin waamicha taasisaa jiru kanatti Abiy Ahimad adda waraanatti argamuun hooggansa akka kennu beeksisullee afgaaffiin inni adda waraanaa Affaaritti OBN waliin taasisuun himameef qabatamaa fi amanamaa ta'uu irratti miidiyaalee idil addunyaa dabalatee namoonni hedduun shakkii qabaachuu kallattii garaagaraan ibsachuu irratti argamu. Liiban jaarsotu qindeesse. Ambootti uummanni waraana mootummaatiin saamamaa jiraachuun dhagahame. Waraanni mootummaan bilxiginnaa magaalaa Ambootti bobbaasee galgala sa'aatii 2 booda uummata saamaa jiraachuu jiraatan magaalaa Amboo eenyummaa isaanii ibsuurraa of qusatan raadiyoonii dirree shaggaritti himan. Akka maddi keenya kun jedhanitti poolisoonni mootummaa fuula isaanii dhoksuun meeshaa guutuu hidhatanii daandii guddaarraa gara daandii keessatti seenuun uummata saamaa jiru. Hidhattoonni mootummaa yuunifoormii poolisii humna addaa Oromiyaa uffatan fuula isaanii uffataan haguuguun gaafa sadaasa 15 bara 2014 naannoo yuunivarsiitii Rift Vaalii duubatti hiriyoonni isaa namoonni 4 waan qaban itti kennanii ariitiin akka deeman itti himuun maallaqa kiisii qabanii fi bilbila harkaa yookaan moobaayilii saamamuu maddi kun raadiyoonii dirree shaggariif qoodaniiru. Haa ta'u malee adeemsa saamichaa gaggeeffamaa jiruun aangawoonni bilxiginnaa akka waan waraanni bilisummaa Oromoo uummata saamaa jirutti fakkeessanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf yaalanis uummanni irratti bareera jechuun gocha waraana bilxiginnaa kana saaxilaniiru. Labsii yeroo muddamaa labsameen uggurri sosochii namaa fi konkolaataa irra kaa'amee ture Oromiyaatti akka waan kaafameetti ibsi kennamus magaalaa Amboo keessatti galgala sa'a 1 booda konkolaattonni akka bajaajis ta'ee kan dhuunfaa akka hin sochooneef dhorkamanii jiraachuun dhagahameera. Magaalaa Amboo keessatti saamichaa fi uggura jiruun wal qabatee sochiin uummanni galgala sa'a 1 booda taasisu waan hin jirreef sochiin daldalaa qorruun keessattuu hoteelonni rakkoo hammaataaf saaxilamanii jiraachuun himameera. Gabaasichi kan wabii waaqoti.
Yuunivarsiitiin Finfinnee eebbifamtoota yuunivarsiitichaa humnoota Tigraay waliin hidhata qabu jedhee shakkurratti tarkaanfii fudhachuuf jedhame. Hawaasa mooraa yuunivarsiitii Finfinnee hirmaachisee haala yeroo irratti ilaalchisuun waltajjii kaleessa gaggeeffame irratti eebbifamtoota yuunivarsiitichaa humnoota Tigraay waliin hidhata qabanii fi deeggaran irratti tarkaanfiin hanga ragaa barnoota haquutti kan fudhatamu ta'uu pirezidaantii yuunivarsiitichaa Piroofeesar Xaasoo Waldahaannaa beeksiseera. Ibsi ejjennoo yuunivarsiitichaa Piroofeesar Xaasoo Waldahaannaa walga'icha irratti dubbise akka agarsiisutti hawaasni yuunivarsiitichaa Abiy Ahimad faana bu'uun gara adda waraanaa duulanii birmadummaa, haqummaa fi bilisummaa Itoophiyaa hanga mirkaneessanitti kan falmatan ta'uu fi dhiibbaa siyaasaa, diinagdee fi dippiloomaasii biyyoonni lixaa Itoophiyaa irraan gahaa jiran ammoo kallattii argatan kamiinuu kan mormanii fi balaaleffatan ta'uu addeessaniiru. Biyyi waggaa tokkoof waraana waxalamaa jirtu akka tasgabbooftuu fi qaamoleen waraanicha keessatti hirmaatan hundi qawwee lafa godhuun dhukaasa dhaabanii akka mari'ataniif waamicha godha jedhamee osoo eegamu yuunivarsiitiin Finfinnee saayinsii waraanaa gumaachuu irratti deeggarsa taasisu waraanichi cimee akka itti fufuu fi lammiileen biyyattii wal waraansan akka wal fixaniif gorsa akkanaa kennuunsaa akkasumas loogummaadhaan dhalattoota Tigraay irratti xiyyeeffachuunsaa hayyuulee gaddisiisuunsaa dhagahameera. Liiban Jaarsotu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya raadiyoon Dirree Shaggar irraa oduu narraaf qabanne kana fakkaata. Qophiin keenya nadhii aadaa itti fufaa ammas nu waliin tura. Sobaan nama midhees gaabiin isaa salphiinumaa asiif achi sosochoonaan firoomni kan irraa badaa daandii hakaa wal gurmeessee galma geessaa abbaa gadaa. Jirame teessoof siree shibalataa. Seera uumamaa Oromoo yoomuun cabsu yoo barra safuu seeraan hin bulle malee seenaa qulqulluu dhaloota faajeessifnu sirna Oromoon waan bulchaa ture. Seera uumamaa Oromoon yoomuun Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii keenya nadhii aadaa har'aatiin waa'ee safuu qabxiiwwan muraasa kaasnee haasofnaa nu waliin turaa nu hordofaa. Qophii tana kan qopheesse Duubee Wayyeessati. Horii horsiisan malee hiyyuma biyyaan baasanii. Safuun maali? Itti fayyadama afaanii keessatti jechi jecha caalu akka jiru ni jira. Akkuma namni nama caalu, bineensi bineensa caalu, mukti muka caalu jiru jechuudha. Uumamaan miti gochaan jabinaan dandeettiidhaan malee akkuma kana jechi hiikaa qabuun yaada yookiin hubannoo jechicha keessatti hammatamee ibsamuun jechoota biroo caalu ni jira. Jechoota akkasii keessaa safuun isa tokko. Jechi baay'een yaada tokko qofa ibsa. Yaadichi gocha, maqaa, addeessa yookiin hirmaata dubbii keessaa isa tokko ta'uu danda'a. Jechoonni tokko tokko garuu yaada hiikkansaa bal'aa ta'e kan akka malee ibsa, fakkeenya barbaadu, kan xinxala gaafatu ta'ee mul'ata.
Akkuma walitti tuquu yaallee afaan Oromoo keessatti jechoota akkanatti xinxala gaafatan keessaa inni tokko safuudha. Safuun hiikaa tuullaa gargar bittimee ibsamuu feesisu of keessatti hammatee jira. Highly value loaded concept kan jedhaman keessatti ramadamaa jechuudha. Mee akka jechaatti hiikaalee safuu keessaa tokko tokko isaanii fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyaaf safuu qaanii jechuu ta'uu danda'a. Akka ilaalcha hawaasa keenyatti dhiirri ga'eessa ta'e tokko yoo cabe waraaname yookiin lolarratti reebamee mo'atame hiqqisee hin boo'u qaanidha. Namni jabaan yookiin haati fi abbaan waa'ee walqunnamtii saalaa daa'ima isaaniitti haasa'an qaanidha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akka bara kanaatti miti kan dubbataa jirru akka barsiifata aadaa Oromootti malee yoo haalli itti haasa'an jiraatilleen abbaan ilmatti haati intalatti kophaatti dubbatuu danda'u malee akka mata duree mariitti kaasanii hin haasa'an. Wanti beekuu qabnu garuu darbee darbee bakka tokko tokkotti wanti qaanii ta'e naannawa Oromoo biraatti qaanii ta'uu dhiisuu mala. Walumaa galatti garuu qaanii yoo jennu wanna tokko bakka hin malletti yeroo hin malletti dalaguu yookiin haasa'uu ilaallata. Fakkeenyaaf naannaa barreessan kun itti dhalatee guddatetti warra sooddoo biratti midhaan jarjaranii nyaachuun qaanidha. Lolli otoo alarraa gaggeeffamu yookaan otoo namni natti birmadhaa jedhee iyyuu dhiirri dhokatee mana hin taa'u qaanidha. Dhiirti baqatee dubartiin hin birmattu qaanidha. Egaa maaltu qaanidha maaltu qaanii miti eenyu biratti qaanidha yoom qaanii ta'uu dhiisa jennee wanna qaanii kan jedhu akkuma haalli jireenya hawaasaa geeddarametti inni safaa deema. Fakkeenyaaf dur dhiirti gola bu'ee midhaan hin bilcheessu ture. Ammalleen taanaan baadiyyaatti akkasuma. Golli kan dubartiiti jedhamee yaadama. Gola lixuun dhiiraaf safuudha jedhama. Yoo haati manaa fi abbaan manaa wal dhabanii inni ishii rukutuuf yaale dubartiin gola jalaa lixxi. Gola lixee ishii rukutuun qaanidha yookiin safuudha. Jechi safuu jedhu qaama hormaataa ibsuufis ni tajaajila. Fakkeenyaaf daa'imti xixiqqoon yoo qaama hormaataa ishii uffataan haguuguu dhiifte yookiin gonnoffee fudhachuu irraanfattee teesse maatiin safuu kee walitti qabadhu jedhaan qaama hormaataa kee hin mul'isinii jechuudha. Kan olitti ibsine kun marti jecha safuu jedhuuf hiika adda addaa yoo kenninu malee kunniin waan yaadrimee yookiin konseptii safuu jedhu hammatee jiru mara nutti hin himan. Safuun akka yaadatti yoo hiikamu seera hawaasni Oromoo hariiroo namaa fi namaa, nam-tokkee fi hawaasaa, namaa fi uumamaa, namaa fi uumaa, namaa fi karra yookiin beelada dhiiraa fi dubartii hangafaaf quxisuu, haadha manaa fi abbaa manaa, jaarsaa fi jaartii, daa'immanii fi maatii, walumaa galatti jireenya lafa kanaa ilaalchisee tumate kan garuu barreeffamaan lafa hin teenye kan namni marti aadaa keessatti dhalachuun guddachuun naamusa eeguu qabu kan ibsudha. Kanaaf safuun seera ittiin bulmaataa hawaasatii jechuu dandeenya. Akka safuu Oromootti uumamni marti bakka isaaf malu qaba. Hunduu wal kabajee jiraachuu qaba. Tokko isa biraatti duuluu daangaa itti darbuu hin qabu. Waaqni waan hunda kan uume akkaataa ittiin jiraatu kenneefiti. Ayyaana yookiin hiree kenneefiti. Kanaaf uumamtoonni wal kabajanii wal hubatanii otoo daangaa walitti hin darbin waliin jiraachuu danda'u ilaalcha jedhu calaqqisiisa safuun Oromoo. Safuun kuusaa sonaati. A set of social principles and values. Safuun naamusa namni addunyaa yookiin yuunivarsii kana ilaalchisee hordofuu qabu pirinsipilii mooraalii Oromoon qabu hunda hammata. Walitti dhufeenya ardiif samii, ollaa firaa fi ormaa kan ollaa fi maatii kabaja inni tokko isa biraatiif kennuun malu kan hawaasaaf kennee hawaasarraa eeggatu ulaagaa fi daangaa barbaachisu guutummaatti ibsa. Kanaafuu safuu cabsuun nama saalfachiisa. Fudhatama nama dhoorka, ulfina nama jalaa xinneessa. Akka itti nyaatan, akka itti dhugan, akka itti rafan, akka itti waa dalagan marti safuu yookiin naamusa mataasaa qaba. Safuun walumaa galatti seera dambii naamusa ittiin bulmaataa hawaasni Oromoo bara hedduu keessa uummate jechuu dandeenya. Akkuma sila jenne seerri kun waraqaa irratti hin katabamne. Ni jira hundi ittiin abboomama. Safuun seera hawaasni tumate haa ta'u malee seerri marti safuu miti. Safuun kabaja addaa of keessaa qaba. Kan ajajamanii kabajan otoo hin taane otoo hin beekin kan keessatti guddatanii mararteedhaan ittiin abboomamani. Kanneen keessaamee tokko tokko akka fakkeenyatti fudhannee akka armaan gadiitti haa ilaallu. Safuu uumaa fi namaa. Akka safuu Oromootti namni uumaa isaa sodaachuu qaba. Uumaan dhugaa barbaada. Kanaaf dhugaa uumaan barbaadu kana eeguun barbaachisaadha. Kanaaf dhugaan kan waaqi Rabbi dhugaa hin balleessin, Rabbi dhugaa nu haa dubbisu, dhugaa si haa dubbisu kan jedhaniif maquun dhugaa dabsuun Oromoof hin ta'u. Nama sodaatanii sobuun fafa safuudha. Kanaaf nama ija bishaanii sodaatanii waaqa ija ibiddaa dhoksuun hin danda'amu jedhee kan Oromoon amanuuf inni biraa safuu namaa fi uumamaati. Oromoon uumamni safuu qaba jedhee amana. Uumamni qisaasamuu yookiin manca'uu hin qabu.
Lafti safuu qabdi, lafti kunuunsa barbaaddi, margi kunuunsa barbaada, mukti kunuunsa barbaada. Oromoon muka lafaa bahu hin muru, hin mancaasu, bineensa lafaa ka'ee hin ajjeesu. Waan mara waaqni safuu waliin uume, daangaansaa eegamuu qaba, manneensaa kabajamuu qaba. Itti darbuun hin malu jedhee amana. Impaayirri Itoophiyaa haga yoonaa Oromoo hin beektu. Maaliif lafti Oromoo akka jiidha hin dhabne, ka warra baddaa maaliif akka gogu takkaa yaadanii Oromoo irraa barachuuf tattaafatanii hin beekan. Oromoon muka hin ciru, hin gobu, hin mancaasu. Akka qaama isaatitti akka qabeenya waliin jiraachuu maluutitti ilaala. Bineensallee manneesaa deemee jalaa hin balleessu. Manneen kee sittaa ho'u jedhaan. Inni biraa safuu guyyuu fi waqtiiti. Oromoo biratti ganamni safuu qaba, galgalli safuu qaba, halkan safuu qaba. Ganamni saaqama waaqaa jedhama, galgalli gala sooressaa jedhama. Yaa saaqama waaqaa nagaan nu bulchitee nagaan nu oolchi jedhee kadhata. Galgalli ammoo gala sooressaati. Loowwan, jabbiin, faradoon, hoolonni manatti sonaa'u. Tikseen nagaan ooltee galuu galateeffata. Oromoo biratti wanti galgala hin dalagamne ni jira. Halkan mana hin haratan, qeensa hin qoratan, midhaan hin soratan. Kun sababa qaba. Bara kana keessa ibsaan elektirikaa maashoon kurraajiin baramaa dhufe malee namni keenya baadiyyaatti ibidda bobeessee akka ibsaatti gargaarama. Inni ammoo akka barbaadametti nifu. Kanaaf kan soran qulleessuun kan haran qulleessuun akka garaatti hin danda'amu. Qeensallee ni qoranna yoo jedhan qarabaadhaan of muruutu mala. Kanaaf egaa mammaaksa keessatti illee kan ifaan soran galgala nyaatuu kan jedhaniif. Waamicha lammiitiif malee, waamicha tokkummaaf malee, harka keenyatti raasini. Kanatti aansee immoo safuu abbaaf ilmaa ilaalla. Otoo abbaan jiruu ilmi barcuma guddaarra hin taa'u, eebba hin kennu, buna hin dhaabbatu. Ilmi siree abbaarra darbee hin rafu, eboo abbaa hin qabatu. Yoo abbaan akka tasaa dallanee ilmatti arraba darbe ilmi jala hin deebisu. Yoo rukutuuf gamellee jalaa gora malee deebisee ittiin gamu. Intallii fi haatis akkasuma waliif safuu qabu. Waan haati raawwachuuf maltu intalli jarjartee hin gootu. Hangafaa fi quxisuunis waliif safuudha. Hangafni akkuma hangafummaatti mirgaa fi dirqama qaba. Otoo hangafni jiruu quxisuun dursee eebba hin kennu. Otoo teessumni ga'aan hin jiru ta'ee quxisuutu dhaabbata malee hangafti hin dhaabbatu. Yoo abbaan du'e farda abbaa hangafatu dhaala. Eboo abbaa hangafatu qabata. Waltajjii abbaa hangafatu itti darba. Hangafti mirga kana haa argatu malee itti gaafatama abbaa sun baataa tures isumatu ba'uuf dirqama. Keessummaan illee safuu qaba. Namni otoo karaa deemuu aduun itti dhiitee nu bulchaa jedhee yoo gaafate bulchuun akka bulaakaa manni kan waaqii jedhuun keessummaan akkaan simatamuu qaba. Bishaan miilaa ho'ee fi kennamuufii qaba. Afaa gaariin afamuufii qaba. Garuu keessummaan bakka abbaan teessise ta'a. Waan abbaan qopheesseef nyaata. Haga ofii barbaadetti keessummummaa mana dhaqee hin ajaju. Diinqatti darbee hin taa'u. Yoo eeyyamameef malee abbaa warraa fuuldura harka hin niqatu. Kanattaan sun immoo safuu nyaataa ilaalla. Maatiif yoo nyaanni dhiyaatu daa'imaaf dura kennama. Daa'imti beela'uu hin qabdu. Aannan otoo daa'imti hin dhugin namni jabaan hin dhugu. Otoo nyaata nyaatanuu gidduutti waan biraa hojjechuun seera miti. Waaqni dhaabbatee namaaf laata jedha Oromoon. Abbaan manaa yoo nyaanni kophaatti kennameef hambaalee matarratti dhiisa. Sababni isaas tarii nyaata isaaf dhiyaate sana namni hin arganne jiraachuu mala jedhee waan yaaduufi. Inni biraa safuu midhaaniiti. Gabataan yookiin nyaanni safuu qaba. Gabataa irratti yoo dhiyaatan goffoo keewwatanii hin nyaatan. Miila walirra kaawwatanii hin nyaatan. Sirritti sorooranii taa'uu feesisa. Midhaanitti falquun cubbuu itti ooluun fudhatama hin qabu. Midhaan lafarratti yoo namme lafa ammaaranii qodaatti naqu. Otoo nyaatanuu yoo biddeenni nama harkaa bu'e fuudhanii dhungatanii xuuriin nan qabin jedhanii kophaatti kaa'u. Yoo ofiif nyaachuu baatan handaaqqoffatfatanii kennuun mala. Karaa irratti midhaan gannamme yoo ta'e yoo namni jalaa gannamme hin agarre ta'e namni arge hammaaree handaaqqoof yookiin simbiraaf kennuu danda'a. Garuu irra ejjetanii darbuun safuudha. Inni biraa ollaanis safuu qaba. Dubartiin ollaa yoo deesse kabaja kennamuuf qabdi. Kabaja sana kan kennu maatii qofa miti. Dubartiin ollaa ayeetuu yookiin ho'ituu okolee qoraafamee sirritti bareedetti qabattee dhaqxee gaafatti. Mataa deessus dhadhaa muuddi. Aannan akkasitti deessuuf geessan aannan anfaaraa jedhama. Ollaan safuu qaba. Buna waliin dhuguun, daboo waliin hojjechuun, yoo namni wal lole walitti araarsuun, yoo galteen gale walitti birmachuun safuu ollummaan gaafatu keessaa isa tokko. Yaa Waaqa ollaa koo waliin nagaa naaf kenni jedha Oromoon. Ollaan ibiddi yoo jalaa dhaame ollaadhaa dhaqee qabsiifata. Bara durii yeroo kibriitiin hin jirretti galgala yoo rafan ibidda dibanii rafu. Ibidda dibuu jechuun marmacaatatti daaraa dachaasanii akka marmacaati sun ukkaamamee bulu gochuudha. Egaa gaafa tokko tokko ibiddi dhaamuu waan danda'uuf ollaadhaa ganama dhaqanii mukukkula yookiin marmacaa qiraaccitti qabatanii galuu jechuudha.
ollaan daa'ima ganda sanaa bakka hin malletti yoo arge akkuma kan ofiitti itti dallanee gorsee fuudhee gala malee maaltu na dhibe jedhee bira hin darbu. Inni kan biraa safuu manaati. Manni safuu qaba. Hoggaa mana ta'an goffoo kaawwatanii hin taa'an. Ulee yookiin eboo ni irkifatu malee harkatti qabatanii hin taa'an. Mana keessa taa'anii maatii waliin osoo jiranuu fooricuun yookiin siiqsuun akkamiti. Alatti bahi sirbi namaan jedha maatiin. Waamicha tokkummaaf malee harka keenya sirraasi. Egaa kanneen olitti tokko tokkoon kaasnee ilaalle kunniin safuu ibsuuf kan akka fakkeenyatti fudhanne malee safuu akka jirutti ibsu jechuu miti. Safuun yaada bal'aadha. Safuu Oromoo aadaa Oromoo isa bal'aa keessaa qaama guddaa tokko akka ta'e hubanna. Qophii kanaaf akka maddaatti kan itti gargaaramne beekumsa barreessaa kitaabotaa obbo Dirribii Damissee Bokkuu Oromoo Wisdom in Black Civilization kan jedhuu fi kitaaba waaqeffannaa jedhu kan Asnaaqaa Irkoo Hundeessaa Waaqwayyaa fi Amaaree Baqqalaatiin qophaa'e akka ta'e dhaggeeffattoota keenyaaf himuu feena. Har'aaf nugaa safuun dhabinaa fayyaa ta'a. Waamicha lammiitiif malee waamicha tokkummaaf malee harka keenya sirraasi. Waamicha tokkummaaf malee harka keenya sirraasi. Misin gaafadha mi wal gaafadha goota fayyuu koo barattee lammiif mi maal hojjatte. Kan taatu sila saachiin keenya alloon bombaafatte. Alagaan baa dugda sibiilaa sosobaa dhaloota keenya dhaante. Akka meeshaa ofii ofitti baatteen silaa dhaddeen biyya nu dhaante. Bubbee bonnaatiin dagaleera dabeen guddatu hoomini yaamuu kaafamii sororoosu gaagura baatee doonii lolaa gannaatiin hin jigu hodaan gaaddisaa hodaatiin muummee tolba hun barana irree tokkummaa gootate. Seera uumamaa Oromoo yoomuun cabsu yoo barra safuu seeraan hin bulle malee seena qulqulluu dhaloota faajeessifnu sirna Oromoon waan bulchaa ture. Seera uumamaa Oromoo yoomuun cabsu yoo barra safuu seeraan hin bulle malee mirga namummaa tiksuudhaan maqaa qabna hubadhu aadaa fi seenaa galee. Jiraachuun yoo waliin malee jira yoo waliin malee maal godha jireenyi kumaa kan tokko gammachuun bulee maaf tokko imimmaan joogaa miti barbarri waa malee darbaaf wal obsaan malee miidhama namaa sobaan dammi kee rakkoo baachiftee maal godha kanaanii kophaa. Misin gaafadha mi wal gaafadha goota fayyuu koo barattee lammiif mi maal hojjette. Kan taatu sila saachiin keenya alloon bombaafatte. Alagaan baa dugda sibiilaa sosobaa dhaloota keenya dhaante. Akka meeshaa ofii ofitti baatteen silaa dhaddeen biyya nu dhaante. Baaburri qabsoo Oromoo tokkummaa ka'eera ka'ee yaamugaa dafii dammaqii yaabbadhu raambee hambisi dadhabbii lukaa barsiisaan abbaa gadaatii aadaa faad malee barsiisaa daaksisuun akka barattee kan qabu baasee daaksisaa kooluun goromsaa dhaluu fi dallaa dallawii kalootti kan baane mirgaan galuu fi harreen waliif galootti qabsoon Oromoo daraaree tulluu heetorraan baheera waabee yaamotii kanniisaa muraan naannambaa gaheera egaa gura koo egaa gura koo egaa gura koo. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddatan hubanna. Sagantaa nadhii aadaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asumaan isin affeeraa
Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.